dawwala namni kun amma sa'aatii kanatti maatti dawwalaa jettee yeroo baay'ee itti dawwalee baasaa ture jechuudha. Osuma akkana jettee haasaa jirtu barriin itti hanqoo akka barriin itti rukutame jechuudha. Har'a immoo barrii kanatti rukutu eenyu jettee eenyu sa'aatii kanatti rukuta barrii manaamin hojjennee osuma itti qoosaa jirru iyyite jechuudha. Akka nama hudhameetti yaani akka nama hudhameetti iyyite. Sanaan booda ammas lammataa deebitee iyyite achiin booda meeshaa qabattee jirtu hin beeku meeshaa sun harkaa kufee. Sanaan booda hin dubbanne jechuudha. Garuu gizee tokko tokko afuuranii baaste afuura akka nama baasu akka nama hudhamee sanatti jechuudha. Achiin ture anis waan ta'eef waliin taphachaa turre nagaadhaan waliin taphachaa turte osoo hin raftee jenne okay hin raftee jenne osoo hojii naasaa jirtuudha kan ishee waan akkasii ishee mudatee jechuudha. Iyyaat turte yaani akka nama hudhameetti gizee lama iyyite meeshaa wayillee harkaa kufee ture jechuudha sa'aatii sanitti. Akkas yoo ta'e gadafanii poolisa naannoo sanii warri dafanii jechuudha. Namni Joordaaniin jirtanu dhaggeeffadhaa. Namni Joordaan jirtanu seera guuttattanii jirtanu poolisiitti daawwatanii nu beeksisuu dandeessan kottaa ol galaa. Namni Joordaaniin keessaa poolisiitti nu bilbiluu danda'u hin jiru ka seera guuttatee jiru. Amma egaa akkaataa ammasiin itti himtu kuni nama ukkaamame fakkaatti lubbuu isheetiif sodaachisaa waan ta'eef warri Joordaan jirtan sakandii takkan eeginaadhaati bilbilaadhaa nama maqaan akkanaa jedhamu. Namni itti bilbilaa ture sun eenyudhaan sa'aatii sanitti eenyudha inni. Maa isatti beeknanu yoo isin qabachuusi waamaa jira. Deebisee dawwalaafii ture. Eenyummaa isaa poolisaatu adda baasa. Amma fakkeenyaaf itti bilbilanii akkanaa nama akkana jedhamu nuti fayyaa isaa yookaan lubbuu isaatiif sodaannee waan jirruuf shakkinee jirra. Laaltan feenaa jedhaniituma gaafatan malee bara akkanaa ta'e akkas ta'ee miti. Amma viidiyoo playback replay godhaati viidiyoo sana keessaa maqaa nama sanaallee baasuu danda'a maqaa namatti bilbilee sana achi keessaa baasuu danda'u jechuudha. Isitti agarsiisa. Kanaafuu amma maal barbaadna beektu Maarqos nama Joordaaniin jiru nama nu gargaaruu danda'u nama seera guuttatee jiru. Kanuma. Amma isa naawwansi godhe. Iskruushoot gocheetu agarsiisaa turte yeroo inni irratti bilbilee jeequ jechuudha. Eshi dhiisaayyuu Joordaaniin keessa hedduu namni keenya hin jiruuti. Akka gootan mee namni Joordaaniin jirtu dubartiin jechuudha madaamiin keessi jaallattu si galee ka madaamiin keessi jaallattu waan kanatti gargaaruu dandeessu torba barreeffadhu ol gali madaamii keetti hubachiiftee akka madaamiin kee bilbiltee nama lakkoofsa kanaa rakkoon irra ga'uun oolu nu hordofaa jettee abeeksiftu torba nu barreessi namni madaamii keetiin nageenya qabdu madaamiin kee na gargaartu kun oola dhufeera ziyaad maaliif barreessitaan yaada barbaannu laa. Kurmaataan. Dawwali jeen miyyoo sani muube lammattee eegaa jira bira ergee fi hayaanan jettee jirti. Amma akkaataa itti reefu micoon ibsitu sanitti dubbiin bareedaa miti sila yeroon kannoof hin qaban beekta dafanii sila seera quunnamsiisuu qaban dafanii. Kana amma seera nama nu beeksisuu dhabaarraa obboleesso namas waraqata guutuu qabaatee bilbilee poolisaan akkas rakkoo akkasiitu waan akkasii nu mudate jedhee dubbatu dhabne. Akkasitti jirra kun wal maatta. Itti bilbilee yoo beeki. Namni keenya hin jiru Joordaan kana iddoon hin jiru. Hin beeknu wallaahi. Maa obsiin kun Joordaan hin jirtu amma eenyuun ni banneerra gaayis. Lolaatu ture qajaanoo. Egaa naannoo san dhugaa lollee inuma jira lola guddaa otoo hin ta'in. Polisi kun immoo kan itti kwaakwaanedha kan itti kwaakwaatu sagalee dhukaasa ta'e yookaan waa tokko ta'e nagaama. Amma mana kwaakwaanii jalqaba namni wayii itti bilbilaa ture Amaariffaanidha. Santu nama sodaachisa. Namichi saafa Amaariffaa minaamin jaanii waan deemu jiru silaa quba qabna nuti biyyas ta'e jechuun. Namni Amaariffaadhaan namni haaraan itti bilbilee sa'a duraan itti namni ulaatti dhoon itti dadhahuun sagalee akkasii kannuun mallattoolee nama sodaachisan keessaa jechuun lubbuu isheetiif. Saniif kan goona beekta. Assalamu alaikum. Waalaikum assalam. Maamaa kun biyya biraatiitti dawwalus cufaa ta'e garuu poolisii rakkoon jiru 911 kaadha koodiin poolisii Joordaan hin danda'amu. 911 kaa Ameerikaa moo eessa? Sagal tokko kan itu dawwaluu hin danda'ama ta'e amma dawwaluu hin danda'ama. Osooma poolisii dawwalanii poolisiin adreesii poolisii maal gootanii nama barbaaddan isin?
yaa adreesa sin gaafata adreesa nama ishee beeku malee amma namni poolisii bilbiluu danda'us nama isheetti dhiyaatu nama naannoo sana jiru ta'uu qaba. Eekas. Naannoo isheen jirtu kan beeku amma boonaan baalee tokko fidaa boonaan baalee wallaalu bal'inaa taate. Yes. Ayetan bilbila bona baaletti bilbila anjila bakka mana keessa. Koppilingi gochiis Marcos koppilingi gochiisaa nan dhufa. Hunda walaala bonaatti. Kan Amaariffatti dubbatamee barri nan koo akkaamee jedhamu nama shakkeessa malee Joordaan beektee diroonota Iraan irraa amma deemaa jiran interrupt gochaa jirti. Rakkoon kunis ni jira. Yaa. Poolisiin illee qoosaatti hin argattu amma biizii ta'u yeroo akkasii kana beektaa. Isheen guutummaadhaan allaayis Ameerikaa fi Israa'el wajjin taateetu diroonii fi wantoota Israa'el irraa daangaa xiyya qilleensa ishee gubbaarra darbaa jiran yeroo ammaa kana qoluu irratti argamti. Maybe rakkoon nageenya akka kanaas ni jira. Inshallah rabbi ijoollee keenya jiran haa eegu. Waa miti yeroo tokko tokko hin beekamu waan ishee mudate hin beeknu matarii amma roogii sana kufuullee dandeessi kufaatii gadhee kufuu dandeessi. Ergasii arganaa turte jedhame dadhabdee jirti jedhame. Rafaan jirru jettee dhukaasni gabaname sa'a 12 jette. Beektaa akka malee wanti kun boombi gadhiifamette. Nee koppilingi kana kuma kudhaniin gaagaa'es koppilingi. Rafaan rifaaturraa illee ta'uus danda'a beektaa ber namni kun dafee rifate ber dafee silkiitti hin deebi'u. Koppilingi godhaa hundi keessan tarii akkama koppilingoota sa'aatii kanatti namatti bilbilu kun eenyuti afaan Amaariffaatiin kan itti barreeffame amma takkatattaluun ture balaaluutti hin tureeni. Sa'ee akwaakwaa kana amma beektaa. Barri ta'an kwaakwaan kana amma saniitu qalbii na cabsu jira maaliif manni kun warree ganda faannoo kana zaachaa godhu jiran beete faannoon kun. Ijoolleen achirra turtan. Zaachaa mataa annaalutti hin jira koomantii hedduun barree nabbabu ture. እና ዛቻ ሄዱ ዋኒ ጎዱ ቱረን መተከና ነማን ሸክ ጅራ ገራን ከነኛ ጅሩ ይሳኒ ከነን ሲንጋፈዶ ገስቲ ኢሼ ኤኙ ጩፌ በሄዳ ገስቲ ሲያከሚት እንጭፈላ ኑቲ ትብልብሉ ቱሬካ ትብልብሉ ቱራን በር ኢሼን ገስቲ ነማግራራ ቱሬ አማ ቆይ ደገፈት ተጋጅ Gasti nama ara turte bar. Gasti nama irratto soote su. Ani micayo ayyu sanite amma kanas turte. Gasti waliin achi turre jechuudha. Isaan achitti na eeganii ani dhaqee anaa seene too jedhu seenee baay'ee hin turre anaa akkana seene daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 booda taphachaa turte. Achi booda kaatee raawwatteet akkuma kaatee iyyitee jechuudha hin iyyite gisee tokko. Amma mee ganda isin jirtu nama beekoo jiraate nutti himame nama achirraa qabaate itti haa bilbilanii wayim itti haa dhaqanii dhaquus danda'anii fira kiyya nama ganda isin jirtu nama beeku ni jira. Nama sanitti Joordaan akkasuma guddoo miti silaa biyya akkasuma bal'ootii miti nama sayyootti nu bilbiltu daayirektii ammumaa haga takka information agarsiisuun bareedadha. Mee akka information ganda isin jirtu. Mucaa Naayiliin jedhamu kan eenyudha maqaan isaa gammeedhamu eenyudha mucaa sana kan TG faadhaan TG'n gisee hunda laayivii irratti hojjetu tokko makiinaa keessa faa ta'anii to tigistii hidhu jechuudha. Ennaa mucaa suni tarii akkaataa maallaqa faa siistama maallaqa itti erganiin kana faa yookaan fi maatii ganniin bira hojjettuun yoo akka carraa ta'e kontaaktii qabaate mee mucaa sana faa sheer gootanii fiduu yaalame. Laa waan koo inni dubbatee jira gasii irratti hoggaasanuu lakkoofsa maatii qaba garuu hamma hin kennu boruun gaafadha taragaaggaa'ii jedhe malee qabaani lakkoofsa maatii. Garuu ani isa san kanaafan anis kana jechuudha. Qabaani maaliif akkas jedha maal jechuun isa kana inni hin beeka yoo ta'e maatitti dawwalanii waan tokko furmaata tokko argachuudha danda'u. Maal bira maatii biraan hin gahin afachaas maxxarroo wayyaa. Guys, adaraa keessan share godhaame tarii nama argachuu dandeenya. Maal ta'e amma kuma kudhaniin geessan. Thank you so much. Yaa utaalaa sirriitti share godhaame koppiling hundi keessan bannaa taate. Lubbuu nama tokko maayirra akka isheen geessu at least waa tokko irra geenye waa tokko fooyyessinee bahuu qabna. Maal gala ishee irratti moo dhugaa rabbi galuu yoo geejjiba. Darbeemmoo mubaarak yoo dandeesse namni gaafa dhufu baga geessan jira achirraa yookiin immoojii wayii itti dabaliiti akka namni rifatee share godhu yookaan akka namni rifatee dhufu maaltu jira akka jedhamni dhufuufi tu profailii sana jijjiirte gaariidha profailii sana baga geessan gad jedhu akka waan isheen gammaddee jirtutti ilaala namni. Kanaaf profailii kana nuuf jijjiiramu profailii.
Cufa keenyaaf Yaa kuni afaan irratti faarfattee fi yaa shiisuuri. rakkinaan qabu noo piroofaayiliin sun jijjiiramuu qaba. Maaliif waan yaa ishee irra piroofaayiliin sun jijjiiramuu qaba wanta irra jiru wanni beekamu hin jiru amma. wanta irra jiru wajjin akka wal qabatuu fi piroofaayiliin jijjiiramuu inni qaba. Yaa akkanumatti guruunnumaan laayivumaan haasaa cufaa kaasarra. komentii hedduun balleessi ture beetee sheerii kana kuma kudhaniin gaa'e. komentii Marcos keessa Naan qaba yaa. yaa waggaa gadiin bu'aatii onna deebistamee Istifaan hin kaane hirriba hin dhageenye onlaayinii irra hin jirtu ta'inna. ennaan ergadde dafii na galchi Marcos. Itti bilbilamee ture kun. Waan koo sin galcha. Tigistitti moo? Itti bilbilaatii ture ijoolleen lakkoofsa ishee gastii sanarratti hoggaacha jiru san. Nan dhufama maal itti? Yookiin rifatitti rifannaa ishee yoo rifattellee beektaa namni kun dafee wanni hin jedhu. Yaa Rabbi garuu waan takkan ta'e yaa Rabbi ati eegi bicha. Sheer godha tarii namni naannoo sana dhufuu danda'an beekamu. Sheer godha. Iraan Israa'eel Joordan. Yaa isa dhageenyerra akka misaa'elli rukutamaa jiru dhageenyerra garuu mucaan osoo gastii irra jirtu si'a lama hiyyitee baatee jedhan. Jalqaba manni irratti ankwaakwaamaa ture. Manni itti ankwaakwaamu fuuldura immoo silkiitti bilbilamaa ture Amaariffaan. So kanaaf sagaleen okay abdii sagaleen dhukaasaa fi sagaleen namni tokko mana keessatti ukkaamamu ni beekama. So si'a lama iyyiteedhaan hafuura akka malee baaftaa turte. Ishi diroon isa ta'u waan barbaadessa ta'u waan isheen irra jirtu maal akka ta'e beekuu danda'u qabna jechuudha. Kanaaf tarii namoonni Joordan hin jirtan namoonni naannoo sana jirtan agaruma keessan yoo jiraattan lakkoofsa tokko tokko barreeffadhaati isaa yaqa. Biyya sana jiraachuu baadhus ani biyya biraan jira garuu ani ergaa isiniif erguuf galee taragaaggaa namoonni biraa irratti bilbilamee akkas jedhanii waan biraa dursa mirkaneeffadhaa maalidha mucayyoon akka akkas taate jechuudha. Malee odoo hin mirkaneeffate gara haala biraa gara haala wantoota nama biraa bira hin deemina. Isin hin jettu. Nama biraa bira deemu osoo hin taane Kiristofor waan ishee irra jirtu hin beeku. Okay. Tokkoffaa oonlaayinii turte. Oonlaayinii osoo gastiira taa'aa jirtu sagalee si'a lama iyyitee jedhama. Erga iyyitee achi hin deebin achumaan badde. Silkiin ishee oonlaayin jedha. Gaafa bilbilan silkii hin deebistu. Jiraatte dhahamee itti gaa rifattee ni rifattee isaan akka yaadutti. Beekoo sagaleen kiyya ammas jira gara sittaa sa'uun dhabee haadhoo koo dhiifama ishee. Amma dhaga'amaa jira dubbadhu. Ilaamu beekoo inni uumame ani nagaa koodhaa lubbuu kootiif nagaa koodhaa galanii gooftaa haa ta'u bara bilbilli achii asiin adda walama bakka kanaan kaasu kanan dhiisuun oli wallaale. Liibirra turre dura beektaa mana micoota akka liibirra walumaan taphachaa turre jiru. Sa'aatiin deemeera almost gara sa'aatii torbaati irratti jechuudha. Amma ofitti deebi'ee sirriitti haasa'uu danda'a sitti haasa'a. Liibirra jirtaa etoo dhagaa jirtoota. Liibirra tan sagalee keeyyuu dhageessaara uummanni nama kuma 700 si dhaggeeffataara dubbadhu. Ani mana ijaazaa miti kanan jiru manuma maadaam hin jiran mana kontiraata hin jiran mana ijaazaa erga biyya kana dhufeen waggaa 5 kana gadu mana baheetu beeku ijaazaa sin qaban bakki nani jiru ammaan irraa sa'aatii 4 deema ammaan jechuun ijoolleen Joordaan jiran ni beekan magaalaa guddittii biyya Joordaan jechuun ani kanan jiru Gimbira gara tokkoon Filisxeen na daangeessa gara tokkoon immoo Israa'el na daangeessa jara kana hedduun jira jechuudha Filisxeen fi Israa'el hedduu amma galgala namtichi kiyya na himee ture akka lolli ture garuu nu bira miti garuu lolliin jira Joordaan darbuttee jirti Israa'elii je'ee na himee ture areekaa kana jeeti sabdiin godhannee rafeetumaan ijoollee wajjin nuti taphachaa jiru dhukaasni baname beektaa dhukaasni dhuka'uu jammarraani maaliin jeetuma dhumuu jinaa ijoollee jinaasaa jiru sila maaltu maali jee gurri kiyyaaluma ture kasaan barriin irratti dhaame beektaa barriin alaan irra dabaddabamnaa sa'aatii kanaan maaltu barriin irra dabaddaba sa'aatii torba akka Itoophiyaa sa'a torba jechuudha. Saasanitti ani sa'aatii irraa kusii sa'aatii jarri raftuu solli dhagarran sa'aatii sadiin booda araboota solli na rukuwan. Ani kanan bulu fooq irran bula. Kazaan bariin irratti rukutame. Bariin odoon irratti rukutameen duras immoo bilbilli wayiin irratti dawwalamaa ture beektaa bilbilli afaan Amaariffaatiin barraa'ee jiru tokko irratti dawwalamaa ture naa baaratis ture afaan seeraa kanaan. Duuba maaltiin sa'aatii kanaan nan dawwalu jeen bilbilattis hin kaasne irratti cufaa ture deebisee
bari narra akka bari narra akka amnaani kaadi kana nambari maal narra akka maani jedheen silkii gateetu maan hin deemeen liiba marra tokko mal liibra jiru algaa kiyyarraa gadi bu'ee gara barrii deeme jechuudha akkam barrii bareen dhukaasa jammaran dhukaasi jammaramnaan ani nan iyyee kan gadan fiige bakka namtichi bayi manaanaan jedhee boombii darbamee jechuudha bakka nan jiru kanatti dhazaan bilbilatti tol hin deebine manaatti tol hin deebine ani fiigichumaan karaa laabaane amma ol deebine kara manaa amma ol deebineen bilbila tiyya bakkumaan gatee deemerraa hin fudhu biyya akkuma jiruun ana bira jira jechuudha maatiin kiyyallee naddawwalaa abbaa kiyyallee naddawwalaa jira abbaa kiyyattis dawwalanii himanii jiranii maatiin naddawwalaa jiru sila maalum kanan kaasee kanan isuu walii wallaalee jechuudha achiin dafeen sagaluma ta'e geeffadhee akiiti uummanni liibirra waanan jiruuf sagalee iyya kanallee agaanii jiranii yookaan immoo dhukaasni kunis kinu ammayyuu geessisaa jira dhukaasni. Dhukaasa jira? Dhagaama. Malee dhukaasa jira kana. Ayyee. Dhagaama. Hirrifatte malee waa tokko wanti sirra ga'e hin jiru jechuudha. Namtu narra hin geenye garuu namtichi kiyya miidhameera. Anumaa hin taane. Namtichi kiyya rabbichi kiyya miidhameera. Anumaa hin taane. Baga rabbisi hambise. Ani nagaa koodhaan. Ani haarifadhu waan hin qabadhe waan hin gallakkisu haa wallaalu malee. Rifannin abshir baga nagaa taate.